afan barataa nama dhibbaa fi diddamaasan dhabeessan gaafasan sammuun tiyyaadda hiikkattee gaafasan gaafa tuqamiinsi kiyya jechuudha. Achi asirraa as walaa iimoo walaa nama darasaati walaa nama markaza jani akkanumatti rabbiin na jilaal. Wallaahi rabbiin isinii kaakadhaa. Kitaaba san gaafa barataa san laal akkanumatti taalaal hanga kana laal hangi kun kanin guyyaa aqiidaa barsiisu jeetan hangi kun immoo matnoota kanin halkan asirraa kaasee kanin halkan barsiisu jeetan ilaa erga gaafa saniiti namni guyyaa tokko kanatti fidee bakka tanaan soosan jiru laa. Kitaaba kuddila agartuu kana keessa laa isa kana jechuu laa. Hoggan isa kana cinaa ka'ee miilladhee talaal kitaabuma kanaa dhiiroo laal bakka gaafa sani jechuun barbaadeeti. Kasammuun tini jetti nagaan hin argatin. Ani nama duniyaa irraa ijoollee xiyyaa na beeka yoo bolola maallaqaati kanaan jettan kan taatan rabbiin immoo isin arga. Yoo rabbiilleen isin argasiisil waan fedhanillee naan jechuu dandeessan. Sheekota gaafadha yoo maallaqa taate silaa namni makiinaa bitatu qabu ana ture. Osoon fedhii kiyyaa takkaa irraan fayyadamin ani barattoota kiyya nama hawaasa gaafa gargaarsa walloo boorana usaa ibsaa san gaafa dandeessanii gaafa majlisaa gargaarsa osoon guyyaa tokko ofii kiyyaa mana naa bitaa lafa naa ijaaran jennu. Waan naa godhan sanuu gaafa waggaa lama sirriitti baroomsa. Hundi edallee koomentiidha yoo agarte kanumas gaafachaa turanii amma sana tokko gaafatu jira. Islaamummaarraa bahee maamma beeyandee warra yaadu jira. Dhuguma islaamummaarraa baate moo amma kami? San rabbi moosiin isaan tun gaafata. Yaa kasi gaafatu rabbi namni immoo yaaduma. Amma fakkeenyaaf maamma beeyan takkaa diimaa takkaa gurraacha yookaan dheeraa gabaabaa jeneetuma si harkanii si baruu dhumaaf malee waan si godhaniif miti inni suma baruu barbaadan na fakkaata. Anis akka dhuunfaatti barumaan fedha. Guyyaa sana akka dhageenyatti jecha kan keessa keessatti hedduu wannoo ta'e inni akkamis irraa eetaa amma akkam ta'e obboleessa kiyya nani dhageessaa miti abbaal. Wanni islaamummaa keessatti akka amantaa keessatti islaamummaan gadi qabdee hadaraa obboleessa kee waa'ee obbolummaa tan wanni rabbiin akkanatti gajjabeessee gad dubbatuuf laal islaamummaan tun akka obboleessa keetti irratti hin duulle akka obboleessa keetti irratti duultee ofirraa hin fageessine seera si keessa beeyta. Dhugaadha. Kuni kana jechuun barbaadeeti. Ani wanni dhaamuuf ilmi namaa kun sheeyxaanni yookaan aarii fi wanti adda addaa miira keessa galchisu ni danda'a. Laala yaadee si booja ilaalee achi ilaalee warra kaayyoo dhaqee ilaale warra gamasii yoo dhaqee ilaale nama kanaa immoo akka fedhetaa nama namni isaanii irratti duulu isin gartu. Nama namni isaanii firri isaanii irratti duulu isin gartu je'ee laa achas deebi'ee waa hedduu miira keessa illee galee waan kana dubbatu danda'a waan ta'eef islaamummaa kan namarraa fudhatus rabbi malee kan namaa kennus rabbi alhamdulillah yeruma saniin ifitti sheenaa gugudee jechuun ilmi namaa waan nama goone hin qabu. Yeruma san natti dhagahamte jechuun gadditee jechumaan kun akkamitti naayyee jedhee yeruma san rabbi kiyya. Namoonni bakka murtii guutoo san hin geenye dabbaa dhaqni. Abiyyo sagaleen kan jiru dhiifama. Abiyyo neetworkii akka sirreesse kutaa akka dhiifama. Yaa neetworkiin kan jiru. Sagaleen kan sirri jiraata ustaas wanni hundi mirkaana. Okey waan bireeddaadha maaliif komentumaa fi waan takka takka namni hubachuu qabu fedheeti. Alaa kulli haal baatee hidhamteesi ani waan si gaafachuu fedhu xumuradde. Amma sababni qabatamaan ittiin hidhamte wanni takka achitti akka yakkaatti si gaafatan maali? Warri namni hundi baruu barbaadu isa kana naaf fakkaata.
أبولة زانو خناون يا مدبر وايد أمو يان ربي جي وايد أنا نتين كاتن اوكي ايه حسين با انشرا لا انشرا نرد وان دلغمي لا بوليس رجلا قال لاجي فدو وان نرد دلغمي اما جين دبدو غرو اما ورت تابي ناورني جولو ربي يالاتيس ين غرباتو كمله كان انقمه چالاتو كو بوليسا خليفو تو داوجين وبلبي خليفو بوليسا تو خليفو تو فين رجراتا لا اوه اوكي غروتا اوكي هدودا اجي فدوغا gama biratan hatta komisionerri naannoo Hararidhaa akka waliigalaa Yahyaa Abdusalam Yahyaa Abdusalaamii inni suni isa san qofaatiitu nasihaa obboleessaan naadhaame. Amma namni suni hojjetaa mootummaati yookaan qaama seeraati. Ilaala nama amantaan isaallee nama amantaa ofillee jabeeffatu. Nama san qofaatiitu bakka ani duraan gartee irraa arge yookaan bakka jiru yookaan waan dhaamsa ilmoo ofiitu dhaamutti na gorfate jechuudha. Inni sun faan umrii isaanii rabbi haa dheeressu rabbi haftee umrii isaanii ogana waraanaati waan beekuti dhaggeeffadhu haa ta'u walumaa galatti. Assalamu alaikum dabbaa carraanuu kan lammaffaa dhaggeeffadhu koy mee ni jirra koy ayyee Hoogganaa poolisiiti komishiinera jechuun. yaa Hoogganaa yaa poolisii. komishinara beekeetiin jirti okay yaa dhaggeeffadhu ammas laalaa qishinaatti hin jiru waa'ee kiyyaa irratti qishinaa irratti osoo hin taane fakkeenyaaf anamma akka namni hundi nan beeka jechuudha. Yeroo waggaa lamaan viidiyoo kanarratti waa barsiisuudhaan karaasiisuudhaan nama beekamu hattaa warri gartee qaama mootummaa akka poolisootaa hunfaan hundi fakkeenyaaf ani bakka gaarii jiru na beekan yeroo sheexaan na dogongorsee mattaa muuziqaallee na dhaggeeffachiisan hedduu warra xiqqoonatti illee rifatee laal akka ati bakka gaarii nu sheexaana jaalallee deemini bakka gaarii akka nu ayyee jirtu janii warra nasiyaan naa dhaaman irraa jechuu barbaadeetti hinnaawaa hin baan sheexaan waan nama goone hin qabu ammoo garuu rabbiidhaaf je'ee wanni isaan naa dhaaman maal rabbii ilma namaati jettee rabbii keetiin akka qofa wal hin dhabne har'as bultaanan kanan niin qaba ilma namaati jedhee rabbii kiyyaan ammoo wal hin dhabu asbooti ilma namaa akkanatti gaaraa gadidhaa akkanatti sirbee argisiisa akkanatti sachidhee argisiisa ka ilma namaa jechuudha tuni tana fiixanne nuti baay'ee. Laal dabbal Muhammad Bayaanii dardarummaan dabarsine gartee akka keenyatti shamarranii wajjin dardarummaa dabarsee ammuma itti jira beeku Muhammad Bayaan dardarummaa nuti dubra honniifnee gartee shaggooyyeefis gabbaanee gartee taphachiifnee gallusanii hin agarre Muhammad Bayaan ammuma eegale waamuma sanuu si galee daansiin deemne irra jira laalulleen hin deemne lakkiin hin deemne irra laaluu qabnu amma hangaatuu baan sarbaa diddiimaa kana dhalaa tana gisii argee ani sugaanuu ka biyyaalaa jiru ni dogongore Muhammad Bayaanis akkasuma dhoyinee bira dabarraa akka isaa goonu. okay waan takkitti qofaan gaafadheetu murada ustaaza si geema qabatee geemni kadilee nas dhiyaatee rakkoon hundi uumamte namni hedduun geema kan keessan akka inni waan kaansilteetti yaadu jira ammallee nama 500 jira nutilleen fiiduu akka hojjennu takka akka dhiifnu waa'een geema keetii akkamte geemni kan akkasuma muramee hafe moo ni taphatta moo maal yaadda waa'ee geema qabu Jarii kamurame jaaba waa'ee geema kiyyaa mana hidhaatittu taphadhee murteesse wara. goobas okay ayyetti buf Wallahi wallahi kursii fudhate kaayyadheetu man Mediaan si baase. kursii kaayyadheetu man laal. ni jirra dhiifama yeroo takko si qaqqabis maal taate oy rabbi ogu takko ayye amma geemni kee kaansiltee moo itti fufa Ajab. Bileesdoon yoo namni narraa ta'e sheexaanni nuunaaf hirmataan. okay guyyaa meeqaa fi amma Jibbisuun. Amma Janawaariidhaatitti hafe ji'a tokko qofaa fi amma. Allah ni fageessitee bar geema ji'a sadii dhuggoote duraanumaa bar nurra fageessitee okay jara keenya walumaa galatti nama 200 jira Jalamat akkasii gaarii bargaa Oromoon geema kanatti akkachi hiixeedhaa fardiiffattee kanatti naa jala dhaabbattuufi. yaa dhugaan akkatti qophaa'anii fi wantaan itti ayyee jiru hundi isaaniis okay waan bareedaadha jala dhaabbatanii. yaa geema mamma biyaan hin kaansilamne warri geemni illee nafa ettanii yaadaa turtan tokkoffaa sheetichi dhaabee jira baga gammadanii
لما فا جيمني بكم سنجرا ورد دندسن بروفايل غودا فيديو اللي ورا با في ويا جيما سن اللي وان دندسن هنو ابيجون فانغا يولي غندات يا ولو برتني بوش غورو دندسن ان شاء الله ربي جي انس غوي سالن جنين بتو ربي ان شاء الله اوكي مي نجي مال تو سيرغل سيغري مي دبر ما جت چرا مال مال رود اوكي ماما بيان توكو فارتي بغير بنجي امني داتي سباسه نسي دبلن سنجا gaafiti jatana seeraan naa deebifta yoo sii taates yoo sii hin taane naan taane yoo sii taate garuu naaf deebifta maama bayaana jawaadha. Itti fufi rakkoon qabu gaaffii anas keessi meeshaa itti fufi ana tuchi kan yoo taate yoo ta'u battee almaas dhorga'u itti fufi. Okay maama bayaan jechuun yeroo amma jiru tana keessatti dhuguma sanitti hanga boodaa kana laayinarraa baheetu jira. Yoo maal isaaf godhame hawaasni isaa kun yookaan nama amma keessaan na dawwaleetu jira agartee saniifuu waa'ee maaliitiif dhiifama nu ibsaa deemu goota kaayya waa'uma maama bayaan kanarratti gabaabseet maan dubbadhamma tuni gaafii gabaabduudha naaf deebisuudha qaba yoo maal isaaf godhame yoo maal tahe maama bayaan isa dur isa jalqaba miidiyaa kanarra dhufe isa boonijee sin beeku isa boniyyeedhis maama bayaan dhiifama. Yaa okay asuma boniyyeedhas ummatuma kanaatu itti addan nu baase malee namni biraa addan hin baafne dhiis waa'ee boniyyeedhaan asumarratti waan takka dabala nijirraa ogutaka dhiifama kabajaadhaan taa'uu qabdu kabajaadhaan jiraachuu ogutaka ustaaza kiyya ogutaka agandaa miti adeemsuma irra fiteenii dhubadha anammoo wanta kan kaasoo nijirraa hiis gidduu seenee dhiifama naa godhi والله انت بونيه تنسن انا قدام كيف نقول اوي غاسر دي وقت دبلو ديما ومان دبل بل مال اساف غود امه ما بيان اسا جلقبا سن ديبيا مال ترا الرته مال جوني في اف غوتامه محمد بيان اسا جلقبا سن ديبيا دما اوكي ديبسي يا استاذ اوكي سي ديبسي ده amma gabaabseetuma waan takka taniin jechuu barbaaduutu jira laal wallaahi nama amma narra dawwale yeroo amma ganama jirru kana keessatti maama bayaan anaatu waaniin ifii dalagadhurraa baatinnaatu akkaan maatiiti jaaf damooda muruuti damooda gihaasaa muraa fi baatiidhaan nama ji'eetu jira saniifin gaafii tana deebi'eeti gaafaat manna idhaa jirtu wal mari'achuu turre kana gaafii tana gabaabsiitu manaa deebisi. Asmaanuu jirra anis nin beekaa namaan anamanu obboleessa keenya kabiyya faranjii jiru itti fufii deebisiif. Obboleessa kiyya naanii dhageessaami. Eenin dhagaa maamma bayaan itti fufi wal beenaa bar maammadiinis. Okay ayyee galatooma. Ani gaafii kan kee kana gaafii hoggan achi ilaalu gaafii akka waan qishinaa yookaan waan takkaan natti fakkaata. Yoo maal taaneef miidiyaa kanarraa galaa yoo maal taaneef akka duraatitti nu deebi'aa yoo du'aayii kadhatteef obboleessa koo yoo rabbiin hidaayaa kenneefi qaceelloo kenneefi rabbi subhaanahu wa ta'aalaa akka fedhe qabu. Anamma hundi keessan maalirraa akkana taatee yookaan akkas taatee namni naan jedhee yookaan ayyee jiru hin dhabamu. Ni dhageessa animi. Anamma namni garii fayya qaba naan jedhan. Namni garii beekaa akkana ta'a naan jedhan. Garuu dhugaadhaan irra isinitti manama 800 kana irratti. Ka garii maallaqaan maraate jeewus hin jira. Ka garii akkas jeewus hin jira. Obboleessi kee yoo maallaqa taate addunyaan hin guutamtu. Hanga feete mana ajaa'ibaa qabaadhu makiinaa VIP qabaadhu. Dhiiroo ammas osoo maaree Ameerikaatti osoo akkas ta'eefaa jettee yaadda addunyaan hin guutamtu. Anarra dhugaa kiyyaan isinitti himu. Atiin beekaa maraatti, atiin maallaqaaf jecha taate, atiin akkas taate naan jettus dhageeffadhu. Atiin fayya qabde naan jettus dhageeffadhu. Ani nama waggaa 2 miidiyaa kanarratti gama immoo kana barsiisaa turerraayi. Alhamdulillah gaafan gama immoo barsiisu san nagayaan hin barsiisaa akka maleedhaan akka malee jechuudha. Waggaa 2 waggaan barsiisee qaraayisee jee
deemeetan ahbaashii wajjin qabsoo goona gama himoo kana irratti dhaggeeffadhaa haqiiqaati ya dubbiiti ya dhugaatan isin hima yoo hagam xiqqaatte markaziin ani barsiisu barataa tokko guyyaa tokko keessatti guyyaa hangana keessatti garee janaajjanaa irraa namni garee janaajjanaadhaa achii dhabamsiise ana haadhuma garee janaajjanaa ijaarte san hundaatu jechuu as deebise gara harkasaatti akka markaziin hin hir'anneen halkanii guyyaa nama kana feesbuukaanis waatisaappiidhaanis gamaa gamana walitti fidee markazatti fidee as ijaara waggaa lamaan kana keessatti yoo hagam xiqqaate qur'aana huruufarraa kaasetan qur'aanaan waggaa tokko ammoo naxaadhaan kitaaba bichatti barsiisutti gadi ta'a. Rabbi ijoolleen addummeessee ijoollee bilcheessee guyyaa sa'aatii torbarraa ilaanga sa'a 8tti kitaaba aqiidaa bichaa. Galgala sa'aatii 3irraa ilaanga sa'a 6tti kitaaba matanoota usuloo irraa ilaanga tafsiiraati. Ani walumaa galatti maraatummaa fi kun qalbii cabni kun yoo maal sitee yoo kanaan jettan taatan ta'us namni jaalalti gaafa naam jaalala gaafa saniitti wal qabatee gaafa booniyyee naaf ishii wal jaalannee kanas ummatuma kanaa fi kanuma jechuu ta'ee sanii bira kunne andiis ani immoo qalbii cabni kiyya gaafa soomana shawwaalaati gaafa masqalaa san gaafa san barataa nama 120 natti fakkaata barataa jajjaba barataa intala takka ta haadha fi abbaan suudii jiran ka bira akkanatti hin sossoone aqiidaa bichaa kitaaban aqiidaa habbaa shanin hifzii goggoosise intala san viidiyoon jedhunillee isaan birallee ga'uu malte waan ta'eef barattoota jajjabaa usula riyaada buluuqa tajriida kana hunda nama irra deebi'ee akkana gaffachiisa irraa jechuu barbaadeeti gaafan barataa nama 120 san dhabeessan gaafa san sammuun tiyyaadda hiikkattee gaafa san gaafa tuqamiinsa kiyya jechuudha achi asirraas walaa imoo walaa nama darasaati walaa nama markaza jani akkanumatti rabbiin naji laal wallaahi rabbiin isinii kaakadhaa kitaaba san gaafa barataa san laal akkanumatti taalaal hanga kana laal hangi kun kanin guyyaa aqiidaa barsiisu jeetan hangi kun immoo matnoota kanin halkan asirraa kaasee kanin halkan barsiisu jeetan ilaa erga gaafa saniiti namni guyyaa tokko kanatti fidee bakka tanaan soosoo jiru laa kitaaba kuddili agartuu kana keessa laa isa kana jechuu laa hoggan isa kana ibcinaa ka'ee miilladhee jalaal kitaabuma kanaa dhiiroo laal bakka gaafa sanii jechuu barbaadeeti kasammuun tini jetti nagaan hin argatin ani nama duniyaa irraa ijoollee xiyyaan na beeka yoo bolola maallaqaati kanaan jettan kan taatan rabbiin immoo isin arga yoo rabbiilleen isin argasiisin waan fedhanillee naan jechuu dandeessan sheekota gaafadha yoo maallaqa taate silaa namni makiinaa bitatatuu qabu ana ture osoon fedhii kiyyaa takkaa irraan fayyadamin ani barattoota kiyya nama hawaasa gaafa gargaarsa walloo boorana usta ibsaa san gaafa dandeessanii gaafa majlisaa gargaarsa osoon guyyaa tokko ofii kiyyaa mana naa bitaa lafa naa ijaaran jennu waan naa godhan sanuu gaafa waggaa 2 sirriitti barumsa qulqulluu kenneef san akkan takkaa barataa kiyyaa maallaqaan fedhii isaaniitti waan godhan malee osoon duniyaa bolola duniyaa irraa qabaadheen baan hin qabu jechuu barbaadeeti bolola duniyaa irraa qabu gaafa sanii gaafa tuqamiinsi gaafa sammuun tiyya nageenya hin qabne isaan gaafa san amma rabbi sodaan na keessaaf baqa woomaatu natti hin fakkaatu wallaa waan kanaat akkana na godha waan kasiit akkasin na godha waan kanaat akkasitti na oofaan irraan beekan allahu alam hin beekan achi qabee as qabee achi deemee dhiiroo baqa wooman silaa dur silaa waan hojjedhu san hundallee baqa akka waan takkaa hin hojjetinitti
na dura mul'ata jechuu barbaadeet. Garuu baay'inaan immoo tanarratti ni beeka namni hundinuu akkaan xilaata ciisan naa dhabe baay'eedhaan qaba jechuu barbaadeet. Bakka hundattis ta'e gaafa sani xabiinsi kiyya sammuun tiyyanna nagaya yeroo san na dhabdee isinin jedha. Amma yoo nama quraanaan fidee dhufee quraana qaraana naan jedhan akka duraan fiiga. Qaraasisuun na jibbisa. Bakka nama kana qaraasiftu waatti banadhu yookaan waan seenaa dudurfaa dhaggeeffatu naan jette qalbiin. Waan kanaan irraan beeku. Akkasumaan numan jamala innis hin dhaggeeffatu. Hanga na fixadhee dabbaala. Yaa galatoomii. Warri immoo maallaqa ni ijaalata. Ana soo maallaqati ani dhaggeeffadha nan fixadha dabbaal dhiifama. Okay. Tuf. Amma fakkeenya yoo manaa jecha manaati isa maaraachee naan jedhan. Obboleessa kiyya dhugaa yoo dubbanne firummaan hin baddu. Garuu wanni miidiyaa kanarra halkanii guyyaa oolchee na bulchaa. Hin dubbadhu. Yeroo gargari qalbiin illee hin dubbadhu manaan jettilleedha. Dubbadhaa sheekha waan takka wanni badaa hin jirtu. Wallahi dubbadhaa waan garaa Laa ilmi namaa waan namaan hin jennes hin qabu waan namaa jeellee hin qabu. Kagagariis waa hedduudhaan ni jira maarees argatee ni jira maarees hayyee jeelles ni jira. Naamee obboleeyyiin keenya fa'aa kana cinaa dhaabbatanii ani akkana mana kanallee yookaan qorqorroo tanallee irra kaayyadhu na goosees rabbiin jazaa isaanii rabbi haa kafaluufi galatoomne. Garuu waa'ee kanallee dubbatullee hin barbaadu. Waa'ee manaatiitillee namni yoo hojii qabaate laala hojii dhuunfaa kana itti oofataati. Mana kana suutatti irraa bitata namni mana ijaarratu kamuutu namni mana hayyee ijaamu kamuutu jechuudha. Ana wanni miidiyaa kana walumaa galatti geematti nagalche maal yoo kanaan jettu taate hojii dhabaaf malee waan biraaf miti. Har'a osoo hojii dhuunfaa tokko qabaadde wallaahi sa'aatii 24 asirra hin taa'u. Sa'aatii 24 keessaa sa'aatii takka qofan miidiyaa kana banee ilaala malee deematan nama dalagatu fedhurraa. Guyyaa meeqa murteesse qalbiin asii achi murteesse faanaan jetti waan ta'eef sababa isaanii irratti rabbi geema kanaan kanuma fuula namaa dhaabbatu irraa kajin fuudhaa gartee rabbi na haa godhu jeetan geema kanaa qabadheen isinin jedhu hanga geessum. Wanni tiiktookitti galee geema kana taphatu na godhu keessaa kanuma jechuu barbaadeeti. Fayyaade ni jirraa gaafii kan kennee wal qabeetuma si deebisee jira yoo hubatte ni hubattaa wanni guddaan inni sitti hime Allahu akbar. Ayyu thank you wallahi galatoon. Ni jirraa si deebisee wanni guddaan an barbaadu du'aa hidhe siin jee ammoo waan kaan akkasii galuu sitti na fakkaata. Nama si bilbile saniinis atis waan asirraa hubachuu qabda jeeti. Waan biraa thank you ayyu alfaadhu Ni dhagaman. ni dhagame. Koy atu martu ni jirraa kutaa qabsu. Okay. Fitadha waan hin fixadhee isin irraa muutu jira. Nama bilbila dhaageetan godhe fadde asirratti lammaffaa laa jechuun fixatte maama bayaan tarta koy fitatu ni jirraa dhiisee fitatu koy obsi. Okay. Ayya. namni beektaa rakkoo ofillee yoo haasan beektaa waa heddullee hayyoo yoo jaan beektaa tokko namatti laal namni kun beektaa kasii jaju jira. Garuu Oromoo wanti takka wanti isin beekuu qabdan warra jala jirtanis ta'e warra kamuutis ta'e geema kanallee waa lamaaf hin qabadhu. Maafi waa lamaaf hin qabadhu kanaan jettan taatan gaafa fuudhan ilma namaati namni akkuma namni fuudha yeroo fuudhu aruuza guddaa godhatee akka sayyee jedhatee bakka ni jira miti. Tana isinuu ni beektan jeeta yaade soomana fuudha kiyya soomanan fuudhe soomanan fuudhu san akkuma inni kaa godhadheetan akkuma waa dhabaatitti deemanii gaafa waa argaddan aruuza sii godhaadha mana kiyya. Garuu immoo rabbiidhaatiitti dubartii filatamtu naa kenne malee gaafa waa argadde
aruuzallee bareechifadhee godhadhee muraada sii guutuu danda'ullee sii guuta jedhee kaayyadhe jechuu geema ammoo waa lamaan kanaaf hin qabadhu jechuu arbaadeeti. Yoo rabbiin na hayyee ijoo taate wallaa ilaha gammaatitti jechuu bakka itti amma fakkeenya namni viidiyoo yeroo aruuzaadha godhatan bar namni bar yoo beelluma takkallee yoo deemee kireeffatee waayyee ijaame bar akka bareeduudha bar qalbiin nama namaa kun akka itti gammadullee numa jirti jechuu arbaadeeti. Sababaa waa lamaan kanaati jechuu arbaadeeti kanan geema akkanatti qabadhu na taasisa. Kana maaltu yoo maaree kanarraa si gale maaltu ta'a namni kun hundi niyyadheetan geema kana keessatti maali niyyadhe hatta markaza kanallee soomana booda yoo rabbicha irraa na tolchu taate ittan deebi'aa jedheetan qaraatii tanallee niyyadhe jechuudha. Wallaa karabbiin naaf shaahidaadha. Karabbiin naaf ragaadha. Garuu immoo akka rabbi diddiliiti yana qulqulleessee imaanaan naaf kennu wallahi dilii baay'een qaba. Umraa tanan godhee niyyadhee umraa tana godhee qalbii takka markaza kana kitaabati agartu kanatti iddoo bakka kaleessa silaa sheekan ittiin na argan kanatti taa'ee barsiisaa jedheetan niyyaa kiyya kana qaba jechuu barbaadeeti. Lammaffaa ilmi namaati waa hedduudha namatti illee yaada waa hedduullee namatti hayyee jamaan ta'eefi yaada baay'isallee kennullee hin barbaadu. Yoo rabbi carraa isin tolchee yoo rabbiin isin laafisee geema kana akkan taphadhu soomana kana haati manaati geessee waan mana ullee irra kaayyadheetan jira. Fuuluma tokkoon koorniisaa fi ulaatti kaayyadhee irraa tolfadhee itti galee qalbii tokkaan soomana kana akkan soomana qofa irratti yoo dandeessan naa mijjeessaa jechuu barbaadeeti geema kana irratti. Hangana fi tadheen jedhedha. Abshir galatoomi. Okey, ni jirra tumra fayyaa ta'e.